Hordoftoota Oromoo Kompiitara Iskuulii akkam nagaa keessan jirtu ani nagaa kun jira galata waaqaa arras viidiyoo qabadee isin dhiyaadeen jira kana dura yuunivarsiitiiwwan akkamii filachuu qabna kan jedhu barattoota kutaa 12ffaadhaa fi viidiyoo gosa darbee irratti hojjedheen jira lammaffaarratti immoo har'a fiildiiwwan yookiin dipaartimentiiwwan akkamii filachuu qabna kan jedhu qabadeen isin dhiyaadha akkuma jedhu waadaa koo kabajee kun dhufeen jira warri Oromoo Kompiitara Iskuulii subscribe like share hin goone Oromoo Kompiitara Iskuulii subscribe like share gochuudhaan miseensa Oromoo Kompiitara Iskuulii ta'a akkuma yeroo darbe jedhe yeroo har'aa barattoonni kutaa 12ffaa egaa qormaata rizaaltii isaanii erga beekanii booda yuunivarsiitii filatu. Erga yuunivarsiitii filatanii booda immoo wanti kan isaan yaaddessu fiildii kamas seenadha. Fiildii kamtu har'a gabaarratti barbaadamaa jira akkamiyyuu seene wayyaa kan jedhu gaafii guddaa namatti himaa yookiin immoo waan baay'ee nama rakkisudha jechuudha yookiin yaaddoo waan namatti ta'udha. Kanaafuu isa kanarratti har'a yaada bareedaadha kanan jedhee qabadee isin dhiyaadheen jira. Agarumaatti hordofaa. Subscribe like share gochuun immoo hin irraanfatina. Biyya keenya keessatti akkuma beekamu yeroo har'aa dipaartimentiiwwan hedduutu jira jechuudha. Keessattuu yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti dipaartimentiiwwan garaagaraa yookiin koorsiiwwan garaagaraa barsiifamaati kan jiru. Garuu dipaartimentii kamtu nu barbaachisa kan wayya kan jedhuu fi wanti nu irratti hundoomnu inni tokkoffaan gabaa irratti har'a fiildii kamtu barbaadamaa jira kan jedhu irratti hundaa'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf fiilduma tokko fiildii abboleessi kiyyaan akkasii barate yookiin hiriyaan koo kan akkasii barate jennee fiilduma barbaadde seenuu qabna jechuudha. Kanaafuu har'a gabaa irratti maaltu barbaadamaa jira yookiin immoo kondiishinii biyyi keenya irra jirtu irratti hundoomne fiildii filachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf amma fiildiiwwan akka heelzii akka kompiitara saayinsii akka injiinaringii kompitiishinaaliin naachuraalii jara fiildiiwwan kanneenitu jira. Gama sooshaaliitiinis fiildiiwwan akka FB fiildiiwwan garaagaraa hin jiru jechuudha. Akka lawuu fa'aa jechuudha. Gama sooshaaliitiin isa kana keessa akkam filanna kamtu bareeda kan jedhuuf kan naachuraaliitiif har'a wantoota muraasa nan kaasaa jechuudha. Fakkeenyaaf akka biyya keenya irratti baay'ee barbaadamaa kan jiru tokkoffaa irratti heelziidha jechuudha. Fayyaa fakkeenyaaf namni tokko heelzii galuudhaaf qabxii bareeda qabaachuu qaba. Keessumattuu namni hedduun fayyaa filata. Namni naachuraalii barate tokko jechuudha fayyaa filata. Fayyaa keessa immoo heelzii filata. Akkasuma immoo heelziin har'a biyya keenya keessatti namni gosoota dipaartimentiiwwan heelzii kamiiniyyuu eebbifamee ba'e caarranii hojii argachuu gabaratti barbaadamu isaa baay'ee dabalaa jira jechuudha. Inni kun immoo biyya keenya keessatti rakkoon gama hawaasummaa yookiin gama fayyaadhaan jiru baay'ee waan hafetu jira jechuudha. Waan hin hojjetamu keessattuu baadiyyaa hedduu keessatti buufataalee fayyaa ganaa ijaaramaa jiru yookiin hawaasni baadiyyaa keessa jiru hawaasni bal'aan rakkoo fayyaa qaba jechuudha. Kanaafuu har'a fiildii fayyaa biyya keenya keessatti baay'ee barbaadamaadha jechuudha gabaarratti. Kanaafuu namni kamiyyuu isaa mijatee fayyaa seene taana yookiin dipaartimentii yookiin gosa fayyaa yoo filate irra bareeda. Maaliif baay'ee gabaarratti barbaadamaa jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Garuu immoo fayyuma seenuu qoftis gahaa miti fayyaa seentee kompiitaantii ta'uu qabda jechuudha. Qabxii gaariidhaan eebbifamuu qabda. Kana jechuun fiildiiwwan gonkumaa fiildiiwwan waliin caalan garuu hammamtaa gabaarratti barbaadamu yeroo tokko tokko wal darba jechuudha. Fayyuma qofa seenteefis gabaarratti barbaadamte jechuu miti. Kwaalitiin barbaachisaadha jechuudha. Kwaalitii fi poointii yookiin giriidii natti qabattee baatu beekumsatti qabattee baatu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif wanti hedduun dorgommiidha waan ta'eef jechuudha. Dorgommiidha yoo dorgommiidha darbite carraa itti aanu argattaa jechuudha. Inni taanee jiru akka kootti jechuudha. Akka ilaalcha koo fi riizinii waan tokko tokko kanaan si dhiyeessu fiildii fayyaa taanee kan jiru kompiitara saayinsidha jechuudha. Kompiitara saayinsidha. Kompiitara saayinsii fiildilee hedduu of jalaa qaba jechuudha. Akkasuma immoo biyya keenya keessatti kompiitara saayinsiin baay'ee barbaadamaa dhufeera. Inni kun sababa addunyaan gara teekinooloojiitti deemaa jirtuuf fiildiiwwan kunniin gara fuulduraattis ganaa baay'ee barbaadamaa deemu malee fiildiiwwan gabaa dhabanii miti jechuudha. Har'a wanti hedduun gara teekinooloojii deemaa jira jechuudha. Addunyaarra wanti jiru hedduun teekinooloojii ta'aa jira yookiin dijitalaayizd ta'aa jira. Isa kana keessatti immoo namni kompiitara saayinsiidhaan piroofeeshin ta'e baay'ee barbaadama jechuudha. Kanaafuu kompiitara saayinsiin fiildii baay'ee bareedaadha. Warri naachuraalii kompiitara saayinsii yoo filattan lammaffaarratti isinii jaaladha jechuudha akka kootti. Akkuma dura jedhe kompiitara saayinsii qofa ta'uudhaaf qofa miti giriidiidhaafis giriidii hojjechuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Giriidii qabaachuun inni sadaffaa irratti dhiyeesse ani wantoota kamtu gabaarratti yookiin fiildiiwwan kamtu gabaarratti barbaadamaa jira kan jedhu irratti hundaa'e jechuudha. Kanaan haasaa jiru malee fiildiiwwan kamiyyuu waliin darban jechuudha. Inni yeroo har'aa gabaarratti barbaadamaa jiru inni sadaffaan immoo kompitiishinaalii yookiin barsiisnati waan jedhamu kanaadha. Akkuma beekamu barnoonni biyya keenya keessatti naannoo baadiyyaa yookiin naannoo hedduu kan ga'e as dhiyeenya kana jechuudha. Keessattuu 1990 gara dhumaatti irraa eegalee fi bara 2000 as jechuudha. Bara 2000 as jechuudha. Naannoo baadiyyaa hedduu manneen barnootaa kan ga'an. Kana jechuun ammayyuu manneen barnootaa kunniin humna namaa ga'an qaban jechuudha. Barsiisota gahumsa qaban, barsiisota sirriitti dandeettii qaban, barattoota qaruu danda'an hanqina hedduutu jira jechuudha. Kana qofa miti immoo naannolee baadiyyaalee hedduurra guutuu biyya keenya akka Itoophiyaatti yoo fudhanne naannoon barnoonni hin geenye hin jira. Kanaafuu hammamtaan humni namaa barsiisnatiidha barbaachisu ammayyuu hin hafa jechuudha. Baay'ee barbaadama jechuudha. Kana qofa miti magaalaa keessatti ammoo namni baay'inni namaa dabalaa deemu namni baratus dabalaa deema akkasuma namni barsiisu namni hojjetus immoo akkasumatti dabalaa deema jechuudha. Kanaafuu
Kompitishinaaliin baay'ee fiildii barbaadamaadha jechuudha. Keessattuu humna nama hedduu rammaduudhaan humna nama hedduu fudhachuudhaan sadarkaa duraadha jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf hojjetaa mootummaa akka biyya keenyatti harki caalaan barsiisadha jechuudha. Iddoo guddaa yookiin parsantii guddaa akka barbaade kan jiru barsiisota jechuudha. Hojjetaa mootummaa ta'e jechuudha. Inni kan biraa immoo tokkoffaadha teeltiin jedhee kompiitar saayinsii sadaffaan kompitishinii inni kan biraa immoo injinaringiidha jechuudha. Injinaringiin fiildii baay'ee barbaadamaadha. Addunyaa irratti fiildii baay'ee guddaadha jechuudha. Keessattuu biyya keenya keessatti tarii injinaringiidhaaf iddoon fiildii isaa maqaa kabajaa yookiin namni keenya iddoo guddaa qabaaf garuu amantaan inni gabaa irratti barbaadamaa jiru immoo baay'ee xiqqaadha jechuudha. Inni kun waa lamaaf ta'ee biyya keenya keessatti barnoota tiyooriitu barsiifama. Barnoonni tiyoorii gaafa ta'u immoo namni ogummaadhaan piroofeeshin ta'e yookiin piraaktisii piroofeeshin ta'uun baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafuu gama injinaringii kana biyya keenya keessatti dhala injinaringii konistiraakshiniin hin jiru jechuu miti. Warshaaleen yookiin faabrikaaleen garaagaraa hin jiran jechuu miti. Sirriitti jiru jechuudha. Manufaakchariin garaagaraa sirriitti jira. Garuu isa kana kabar godhee kan jiru nama ekspiraansii qabudha. Nama baranne nama yeroo dheeraadhaaf iddoo garaagaraa hojjechaa turatu ekspiraansii yookiin muuxannoo isaatti fayyadamee kabar gochaa jira jechuudha. Dhaabbileen hedduunis isa kana barbaadu malee sartifikeetii digirii ati qabdu iddoo kennan jiran jechuudha. Inni kun rakkoo guddaa kan ta'eef sababa piraktisiin yuunivarsiitiilee yookiin dhaabbilee olaanoo keessatti baratamaa hin jiraannee fi kanaafuu injinaringii keessa fiildiiwwan baay'ee babbareedoo ta'an hin jiru jechuudha. Kun yeroo ammaa gabaatti kan barbaadaman jiran kan akka konistiraakshini teekinooloojii, kan akka sooftiweer injinaringii yookiin kompiitara injinaringii, elektirikaaliiwwan fiildiiwwan kunniin baay'ee barbaadamoodha jechuudha. Harumayyuu yoo ta'e jechuudha. Gara teekinooloojiitti rileetid waan ta'aniif hammamtaan isaan gabaatti baay'ee barbaadaman jira. Isa kana fiildilee kanneen irratti yaaddanii filachuu qabdu jechuudha yookiin dipaartimentii gosoota kanneen irratti yaadanii filachuu qabdu. Kana qofa immoo miti fiildiiwwan kamiyyuu filachuudhaaf dandeettii nuyi qabnus yookiin beekumsi nuyi qabnus koorsii kama nan danda'a kan jedhu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf fayyaa yoo ta'e baay'ee osoo baayoloojii osoo nama baayoloojii sirriitti danda'u yoo ta'e irratti filatamaadha. Kompiitar saayinsii yoo ta'e immoo yaa beekamaadha wantoota akka fiiziksiidhaan wal qabatan ICTdhaan wantoota wal qabatan kanneen yoo ta'e irra filatama jechuudha. Akkasuma kompitishinaalii yaa kompitishinii erga seente booda fiildii garaagaraatu jira fiiziksii, maatisii, baayoloojii wantoota garaagaraa lammummaa waan akkasii filatta waan ta'eef inni dandeettii keessa filachuu hin dandeecha. Injinaringiin yaa dandeettii fiiziksii, maatiksii fi barnoota fakkii kaasuu yookiin arkitekcharii danda'uu qabda jechuudha. Isa kana warra kompiitara iskoolii sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan hordofaa. Marsaa sadaffaa irratti viidiyoo bareeda qabadheen isinii dhiyaadha. Galatooma.